gurguddaa gubbarana godhe. Gurguddaa kan tasgabbaa'e qawwee sitti nima. Aboo guddisi qawwee guddisi Natti nimi iskiriinuma guddaa na godhe adeera kiyyaan waree bimte kan inni duraan farsiin halkaa qaba. Akkas. Ani haasawan dhaggeeffatu. Farsii quraana. Maal godhu jenna kan booda Ati guddisi evidence ergaa qaba guddisi qa. Ayata quraana ambiti. Ayata sin fiddin diddam. No sirri na guddisi. Sirri na guddisi. Dhiisi kana mul'ataa qabu. 274. Waan amma jechaa jirtanii isinii maxxansa. Feetu English hin fiti. akka feetee welcome brother. English maaliin bitaa baga? Bakka ayata 200 suuratul baqara ayata 274 English hin fiti maal jaa? Amma namayyuu caljaa qawwee na fassaru. Laala dhaggeeffadha. Sila Arabiidhaan gubbarraa qabu fiti. Arabiin gubbarra jiru jalatti English. Sila akkasi bareeda. Suni Google jechuun si bira jirti obboleessa. Afaan Oromootiin si bibbita. Sun Arabiin hin qabu yaayee ofame ataayee. Afaan Oromootiin si gala afaan Oromootiin si bida maayyira jira kongo. The clear verse link to prayer paradise ja. The clear verse link to prayer and paradise ja. Versiin kuni clear kaite dubbatamu jannataa fi gartee salaataa ja. Dhaggeeffatu. Sura al-Mu'minaa ja dibbala maafi soddomii takka barsiidha sun itti dubbitanii sun isinii dubbataan annaawunsi godhuu hin dandeessu. Khabiraa fiddeen se'aati. Adeera kiyya dhaggeeffadhu waa'ee salaanni maal fundamental akka ta'e salaata malee akka jannata seenuu dandeenya. Akkasii dogoggorte qa suuratul baqaraa ayata 274. Adeera kiyya yeroo ta'eetirra dubbatta. Yeroo ta'e suuraa al-Mu'minuun jaayee gaafuna yee of yaa of. Adeera kiyya ansi hojii haasa'uu qabu barsi hojii haasa'uu. Bakka of eeyyee of eeyyee. Ansi hojii haasa'uu qabu. Ani barsi hojii haasa'uu qabu. Ani dalaga waan tana dura kijibdee tokkoon sitti himu jira ammallee. Of okay kanaa miti laanu ayyee tabiraa. Maayikii cufadhu gaa. Oofuudhaaf maayikii cufachuu qabdare. Hay dibbeedhaa sheekana dirree sheekana useesete amiin na jalaa jetta. Hay maayikii cufadhu giteen dubbadhu harka dhawaan barbaachisu. Dhaggeeffadhu. Maali wanni takaraakaraa jirtan? Salaanni jannata nama ni dhagaayiidha. Salaanni yoon salaanni jannata ni seentaayidha. Si galtee yoo salaanni maal garsiisa fundamental. Akkasii miti ayyan gaafin xiyyatanaa miti. Gurraa cufi gaa'oo qaalichuma kana dadhabne maali? Ayyeen hin dubbatin gaafin xiyyatanaa miti. Ayyan hin dubbatin gaafin xiyyatanaa miti. Gaafii ta'eetirraa ajaan qabu maayikii cufa. Bakka hayyeetti of nan laallattu hayyeetti of hayyee. Hudduu nurra taasi. Hay booda dabeen na godhuu dandeessa eegaan fitadhee booda varsii fideette varsii finnaan inni takaraakkarta. Aboo antanan jenne gurbaa narra kijiban kaayi. Aboo jallisee akka hojii dubbachuu hin danda'an. Saboo maal haasaa gurbaan waan biraaf suuratul Mu'minuun haata 230 takka manee maal haasaa. Ashi moyitaroonni naman galchina moyitaroonni. Okay mure ayata inni fide san nu fassalime. Daqiiqaa malee naasawan. Bakka naaf fassara daqiiqaa naa kan naaf fassara daqiiqaa naa kan. Daqiiqaa sifin kennaa daqiiqaa isarratti moo. Okay naa kan ayyee naa kan. Silaa namni lama wal jala haasaa wanta godhe bareedaadha dhageeffadha amma na guddisi imma. Na guddisi. Daqiiqaa meeqa shan moo sadiin si'anna? Boo daqiiqaa hangumaan natti fide daqiiqaa takka yoo dhume lama yoo dhume gabaabseetiin dubbata ayyee. Asirratti yoo suuratul baqaraa ayata 274 rabbiin akkana jedha. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية جاء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جاء أكنا يجون الذين إسانوا ينفقوا خنة أموالهم وريساني بالليل والنهار الكني في جاء سرا خلوا سني خنني في علانية خجرته بابلي قراني خنة جاء خمول سني خنة نيس فلهم إسان كان أفجرهم قالني يجون عند ربهم ربي إساني برتي ولا خوف وأن تكلوا والناس ذات نجرو عليهم إسان الروّنين ما صدق سانجرو ولا هم أكسمتي يحزنون ونمان إسان صدق ساتكلينو هنجرتو سنجابو يا كياما قالني أمة خنا قالني إنه الذين إسان ون ينفقون خخنة نور إساني الكنيجويا publicly في أكسمة osooni fi namni harki rabbii jeetiin kan dhayoo jettees laa'ivii gubba kan natus miliyoona dhibbaan akkana kan neetee maayikii lallabdus jechuudha. Mul'isanii kakannan jechuudha. Sodummaan isaan bira hin jiruu yaa rabbi waan isaan sodaachisu takka hin qabu. Hin jirtuu jawanni isaan sodaachisa. Akkana jechuun namni tokko gizeeniif qabeenya isaa kannatu.
Rabbiin galata isaa akka qixaaxa of hin teenye sodaan takkalleen akka konfidensii qabaataniif asitti addunyaa kanatti hima jechuudha. Akka hannataniif akka gartee anfiquu akka godhaniif jechuudha. Akka konfidensii galata achitti jannata akka seenan waan abdatanii waan takkara dhaabbatanii konfidensii rabbiif jecha akka godhanii hannatanii fi ayata kana rabbiin jee jechuudha. Isin galteemi kana keessa gaa wanni akka garteemi salaata soomana kun ayata kana keessa hin jirtu. Harrabbiin jee isinuu argitan qubee takka takkatti hin fassare waan ta'eef jecha Quraanaa. Kanaaf jecha namni akkanaa namni bileenera ta'ee yoo dalagaa akkanaa tana keessa jiraachuu ifi beeke osuma addunyaa tana gubbaa jiruu rabbi biraa akka badhaasa qabu ni amana jechuu ragaan isa kana rabbi amanuu jechuun akkana waadaan rabbii tokko waan ta'eef rabbiin nama garan galu. Rabbiin zallamaa miti gabaabseetiin jira akka isaan salaataaf soomana jaamaa waan akka leen waan hin jirreef jecha an kaniin jechuuf jiru biliyeeneroota yookiin miliyoonii maallaqni isaanii miliyoon 50 dhibbaa olii yoo miliyoon hankanes kan dhumne jechuudha. Fakkeenyaaf dalagaa amalu saaliyaati akka gammoojjii keessaa bishaan baasuu nama nyaachisuu nama uwwisuu ati anfiquu godhuu jechuudha. Nama sii gaditti nama rakkattoota jechuudha. Saniif anfiquu godhuu jechuudha. Biyya miskiinaatis deemtee anfiquu godhuu dandeessa yoo tujjaara taate jechuudha. Kana ilaallata. Kana keessa warri salaata fidee nagayoo jiraate kun hojjecha rabbi irra kajiba kan jeetiin amananii kun waasaa fidanii ayata kanarra ragaa ayatuma kana bichaan barbaadan. Yoonii fi qophii taatan welcome yoo mola ki waan biraa asoo namni hin jettan annin deemanume hanganuma hangina amma ragaan tante namni yoo qabeenya qabaate akkasi kennate yoo salaatuu baate yoo rakkoon qabu jannata seenaadha. Kana rabbi jahuno naa isin naqajeeni bar rabbi keessan biraa wanni isin sodaachisu hin jirtu kan rabbiin jee. Thank you ayye. Okay mure wattu. Dura wanni si gaafadhu akkana jalan dubbanne okay? Mucaan akkana jalan dubbanne. Dubbatu bakka. Yooni to'ame yoo kanarraa asoote si jalan dubbadhu amma dursi sa'aan ta'eeti miti beekte yooni faayataan nama qaree kanarraa hafeddu taate si hojjalan dubbadhu yoo biraa asoote si hunda geeffadhu ni deema waan biraa asoo naan hin baatu. Ammaan tana ayata sanarraa saamu ayata biraa yoo si fidee isuma kana kanuma nan fide kana kara biraa yoo fassaruu dandee salaatee okkee sana quu dandee waan biraa dilata kee okkee sana quu dandee isuma kana faata sa'u danda'u. Kanuma malee akka jannatan seenne yoo kabiraa fidee Wayo obsaka bara amma hamzaatu jallaadha jechuun jirtanii mi jallisee haa ta'u quraana fassaree jechuun jirtanii mi inni si kan waan ta'e kana obsi lakki geeffadhu uummanni kasi beekanii obsi isin hin baanu osoo warra hubatan hin baanu yoo hubattanis kaniinan jechuun jiru ayata quraanaa kaniinan qara'ee kana inninis qara'ee akkanaan fassare kana ala yoo fassaruu danda'e yoo haa tokko akka ta'u nuti duba rakkoon keenya tanaa miti gaafiin teenya obsika jechuun khonibar quraana rabbiiti inni kun yoo jallaa ta'e yoo diriiraa ta'e gaafiin tiyya dura goy gaafiin tiyya naa hubadhu faa dura Hamza bakka ayya naga jiraadha waan beekan karaa ayata kana jallisee fassarteedhaa miti bar lakki isa kana ragaa bahu dura achi booda nuti ayata kana ati jallisee fassartee sin jennee bar nuti dura kana ragaa bahu namni amanu na wajji haasa'uuf isa kana akkaan na dhagayi ayata kana jallisee jirtan jenne okay ayanni akkuma jiru sanii fassarte sirriidha fassaariin kan ka'e garuu ayata kanarra dhaabbannee namni yoo